Yoo kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota gammadaa shoo torban kana eegalee jira. Gammadaa shoo torbaniin keessummoota adda addaa bakka isaan jiranii barbaade gama keessanitti dhiyeessaa jira. Maarree gammadaa shoo irratti immoo yaada qabdan hundumaa gama miidiyaa hawaasaa fi akkasumas toora bilbila keenyaa nuun gahaa jirtu galatoomaa ulfaadhaa isiniin jechuu barbaada. Maarree guyyaa har'aas immoo keessummaa baay'ee jabaa fi cimaa tokkoon guyyaa har'aa qabadhee isiniif dhiyaadhee jira. Eenyudha? Kabajamtoota daawwattoota keenyaa guyyaa har'aa immoo keessummaa ani qabadhee isiniif dhiyaadhe yeroo dheeraadhaaf miidiyaa kamirratti iyyuu nama isin argitanii hin beekne waggoota dheeraadhaaf immoo biyya kanarraas fagaatanii kan turan akka adda addaatti nama isin beektan nama isin baay'ee jaalattan nama isin baay'ee kabajjan nama guddaa fi kabajamaa tokkoon qabadhee isiniif dhiyaadhee jira. Keessummaan koo guyyaa har'aa kun duraan akkuma isin beektan wallisaa turanii yeroo ammaa immoo paastariidha. Geggeessaa waldaati. Maarree jireenya isaanii darbee fi kan ammaa wal bira qabnee keessummaa guddaa fi jabaa kana isiniif dhiyeessinee jira. Keessummaan koo guyyaa har'aa kun wallisaa durii Paaster Abbitoo Kabbadaati. Haamilee ho'aadhaan naasimadhaa. Baga nagaan dhuftan Paaster. Akkam jirtu? Baga nagaan eegde nagumaami. Baga nagaan dhuftani. Akkam jirtu? Nagaadha. Nagumaami. Akkam jirtu? Nagaadha. Baga nagaan dhuftan. Gara biyyaattis baga nagaan dhuftan. Gara stuudiyoo keenyaattis baga nagaan dhuftan. Amiin. Baga nagaan. Sin argachuu keenyaaf gammachuu guddaan nutti dhaga'ama. Noora Paaster. Zaman gabiyaatiin waan barbaadan bitadhaa. Yeroo fi humna qusadhaa. Zaman gabiyaa. Bakka bitta ammayyaa Itoophiyaa. Ilillii Grand Real Estate. Manneen hunduu ragaa abbaa qabiyyummaa addatti waan qabaniif ammuma bitadhaa abbaa manaa ta'a. Odeeffannoo dabalataaf haloo nuun jedhaa. Ilillii Grand Real Estate. Hayyee Paaster Abbitoo Kabbadaa baga nagaan gara gammadaa shoo dhufte. Baga nagaan dhufte. Cheers jennee eegalla. Akkas. Egaa maqaan Abbitoo Kabbadaa jedhamu kuni yeroo dheeraadhaaf uummata keenya keessatti maqaa biraatiin beekamaa ture. Wallisaa Abbitoo Kabbadaa kan jedhuni. Amma immoo Paaster Abbitoo Kabbadaa jedhum versionii haaraatiin kan jiru. Namni garuu kamiin na beeka jettee yaadda amma akkam yaaddutti? Ani egaa warri na dhagaan duriitiin na beeku nama haaraadha. Namni Yesuus Kiristoosiin ta'ee nama haaraadha jedha sagaleen Waaqayyo. Kanaaf akkasanatti na baran baay'een gammada. Akka Paaster Abbitootti. Akkasitti akka na baran hin barbaada. Egaa baroota 90moota keessa namoota baay'ee beekaman keessumaa aartii Oromoo keessatti immoo nama maqaa guddaa qabu nama kaabaa kibbaa bahaa dhiyaa beekame namni akka maqaa Abbitoo Kabbadaa jedhamu hin jiru ture yeroo sana. Egaa namoonni baay'een waggoota 30 kana dura kan ture. Seenaa yeroo sana seenaadha waan ta'eef akka seenaatti kan nuti haasofnu naannee duraan wallisaa duraanii paasterii amma isa keessa dhaabu akka jenne yoo baafne gaariidha. Paasterii qofa immoo miti amma wallisummaan haafuyyuu malee karaa biraatiin garuu faarfannaa immoo faarfachaa jirta. Gama muuziqaa keessa ammayyuu jirtaa jechaadha. Egaa gara duubaatti xiqqoo si deebisuudhaa fi Paaster Abbitoo naannoo kamitti dhalate akkamitti gara muuziqaatti dhufe isa jedhu xiqqoo achirraa tookaane. Ani dhalooti koo beegiidha. Haati koo abbaan koo Gidaamirraa beegii dhufanii. Wallagga Lixaa. Wallagga Lixaa. Ani immoo beegiitti nama beegiiti. Okay. Kanaaf akka nama beegiitti of ilaaluu barbaada. Nama beekiita lafanitti guddadhee lafanitti jalqaba harmoonikaadhaan sirba jalqabe achi. Barumsas achuma magaaluma beekiitti. Achumatti waan hundumtu. Magaalaan beekii egaa daawwattoota keenya baay'ee fagoodha Finfinneerra. Yeroo kana warri beekiidhaan ilaaltani
nama biyya keessanii kunoo asirra kunoo nagaan isiniif gaafadhaa. Egaa begiin baay'ee fagoodha gara kiiloomeetira 700 fi wayin ta'ame Finfinneerra. Namni begiitti fagoo sanarratti dhalatee guddate muuziqaa akkamittiin eegaluu danda'e? Naannoo sana riivoluushinii muuziqaa jira ture moo akkam ta'uu danda'a ture? Kun gaaffii gaariidha. Yeroo baay'ee nan dubbadha. Begiin magaalaa xinnoodha. Amma miti yeroo sana sitta mul'atu baay'ee xinnoodha. Baay'ee xiqqoodha. Kanaafi artistoota argeen beeku ilaaluuf carraan qabdu waa'ee muuziqaallee ilaaluuf wannaan qabdu garuu akka muuxannoo koorraa wanti muuziqaa wanti sirbaa suma wajjin dhalate jedhee ni yaada. An gaafuma of baruu sirban jaalladha. Baay'isee waa'ee sana ni yaada. Yeroo xixinnoo turre begiitti na yaadadha ijoollee naannoo sanaa walitti qabamnee giruuppii uumnee harmoonikaadhaan jedhu bantu harmoonikaa taphataa. Harmoonikaa ishee akkanatti kuuffatan. Isaan sirbinee diraamaa fa'aa hojjennee naannoo orma keenyatti agarsiifne jechuudha. Warra lookalii. Eega xinnoo ol baanii immoo gaafa barumsa achii xumurtu Damdolloo deemta. An balbala Jaaduwaadha Begii kan jiru. Achii ganna gaafa walitti deebinu yeroo hundumaa ganna isa hojjenna. Achuma na keessatti guddataa waan hundumaa caalaa baay'een sirba jaalladhan ture. Warra sirban baay'een admaayirii godhan jire. Xilaawunfaa kana baay'een jaalladha. Yeroo sana. Gaafa reediyoo irratti dhaga'u. Utuma jedhu na keessatti guddataa deeme. Achumaan yeroo jalqabaaf Xilaawunfaa waggaa meeqan yaadadhu Damdollootiin arge. Dhufanii moo? Okay. Gruppii isaanii wajjin dhufanii gaafa sirbanii argee wannaan isaa baay'ee atiraaktii na godhe. Akka inni itti sirbu akka inni itti wannoo jedhu baay'een tini jedhee yeroo sanadha nama beekamaa kan arge yeroo jalqabaaf. Yeroo jalqabaatti. Yeroo sana muuziqaa kana gaa wanti baay'ee na ajaa'ibu tokko muuziqaadhuma namni muuziqaa akka kanatti bareechee gitaaraan fa'aa muuziqaa taphatu gara lixaa kana keessaa Abbitoo Kabbadee ture jedhanii namoonni baay'een dubbatu yeroo jalqabaatiif. Gitaarroo yeroo sana amma muuziqaan harmoonikaadha. Muuziqaan meeshaan muuziqaa kan biraa siluma yaadamu. Gitaaroo carraan gitaara baruu carraan gitaara hojii wal baruu fi muuziqaa gitaaraan taphachuu akkamittiin dhufe? Gitaara gatuma xoxxunnu amma kinatti taphadhu mana barumsaa dhaxeessa barattu miti. Piraaktiisuma gootee utuu taphattuu baratan na yaadadha. Waldaan Makaana Yesuus mana keenya bukkeedha. Manni keenya poolisii dhaabee fuuldura Begiidha. Achi keessa Qees Faqqadaa jedhamu wannaan qeesiin yeroo sana achi turan. Ani immoo ollaadhaa gitaaricha fuudhee. Gitaara qabu turani? Gitaarri jira ture ollaa. Isa fuudhee ittiin sirba baran ture. Gitaara Makaana Yesuus ittiin sirba. Utuma jedhu iddoo kanatti jedheessi utuma yeroo hundumaa utuma piraaktiisa godhu achumaan baraan deeme baay'een jaalladha gitaaraan sirbuu duris ammas gitaaraan faarfachuu baay'een jaalladha. Anis gitaara baay'een jaalladha. Gaafa gitaaraan gootuu wacan qabu simumaaf gooftaa duwwaadha baay'een jaallatuma jedhu akkasitti kan hin bareechuu kooti. Yeroo kana jedheessi mun danda'u jira miti piroosesiidhumaan. Keessumatti kan. Akkasitti hin baree. Kanaaf muuziqaan jalqaba meeshaan muuziqaa jalqaba harkaan tuqxanii harmoonikaadha. Harmoonikaadhaan jalqabee na yaadadha ijoollee wajjin turre Daneessaa Oltajjii, Taarikuu Dheeressaa, Girmaa Baqqalee, Tarfee Raagaa, who else? Malaakuu Maammoo. Wajjin ture giruuppii tokko. Akka skwaadii wayii giruuppii. Giruuppii uumnee sirban sirbinaa. Diraamaa ofuma keenyaa katabnee hojjennaa baay'ee aktiivii turre. Achi gaafa Damdolloo immoo deemta haayiskooliin Damdolloo jira. Achis gaafa muuziqaa. Beeziidha moo kan biraati? Beez kan jedhan immoo haayiskoolii. Haayiskoolii kan mootummaa. Achi gaafa seenu immoo muuziqaa kibabiin jedhamu amma jiraatee hin beeku. Isa jooyinii goonee achittis nutu baay'ee intini jedha ture. Jiru naannoo keenyaa.
Feemasummaan duruma ijoollummaadhumaa eegalee. Achuma gaa. Achuma wajjin dhaladhe dhugaadhuma dubbachuudha. Baay'een jaalladhan ture. Gaafa inni kaaseetii isaa duraa sana yaada koo jedhu baasuuf jedhu. Dambidollootii Finfinnee dhuftaniitii gaa? Gidduutti inni isamee Dambidolloodha. Naqamteen dhufne jechuun gaggabaabseen sitti hima. Naqamteetti korii aadaa Oromoo Bultii Biyyoo Wallaggaa jedhan tokkotu obbo Sammaa Nagarii kan dhiibu. Korii aadaa Oromoo Bultii Biyyoo Wallaggaa jedhama. Innaa obbo Tasammaa Nagariiti kan liidu godhan. Achi dhufee gruupii sanan seene. Ilfinash faa, Fazaliin faa, isaanii wajjin seene. Taalentii akkasin qabdanii arganiiti gara Naqamteetti kan achumaan deemeen seenee gaafa kan sirbu dhagaan taalentiin ko it's already there. Achumaanii achitti ni jennu addana Finfinnee dhufnee konsertii Biiraawi Tiyaatirii keessatti hojjennee eega deebinee booddee akka jirutti gruupiin sun ni hidhamne. Warri deebi'ee gale? Warri sirbu hundumtu gaaf tokko dhufanii kawenu sassaabanii mana hidhaa galle achumaan diigame. Gaafa diigamu amma garagaraa baane egaa. Finfinneetti galee hundumtuu garagaraa tamsa'ee egaa Finfinneetti gaafa gallee jalqabeen kan waan siin jedhu. Finfinneetti eega gallee jechuun waan baay'een dabarse gaa hundumaa keessan galu kaaseeta baasuu kaayyoon qaban ture wanti dhufu. Kaaseeta baasuun nirra jira. Jara jedhu waan fedhe yoo ta'e baasuun kun baasuun nirra jira jedhee kaayyoo qabadhee murtii mata'ee kana yeroo sana yeroo achi addanaa cinqamtu Harargee deemte Harargeen baay'ee banaa ture. Harargee fannoo yeroo sana gaa biyyoonnaa keessaa achi dhanna turree achi dhufee kaaseeticha baasuudhaaf walitti qabee amma waan nama arguuf wanti yeroo sana ture it's totally different. Adda adda. Baay'ee. Kaaseetii suma akka sana jaallatame hundumaarra deemee tola fudhadhaa innan na didan. Gaafa erga ba'e? Utuu hin ba'in nama fudhatu hin jiru. Warri raabsan kun? Warri mana muuziqaadhaa. Warri tola fudhadhaa jedhee ofirii goonaan Dirreedawaas deemee ta'uu didee garuu keessi koo ta'uu ture jedhu kotatu jedhamni no matter what. Utuma jedhu gurbaan tokko mucaa yeroo abbaa boor Saalee jedhama. Isan dhageessise gitaaraan. Booddee hin jaallate sirbicha. Sirbi kun ba'u turre jira naan jedhee amma nama na wajjin dhaabbatu na horii immoo hin qabu. Innis? Horii namni tiris jedhu jiru. Qophaa kee fiidda namni inni kaan namni sodaata. Namni immoo dinagdee si bukkee dhaabee dhugaa dubbachuudhaaf. Yeroo sun chaalenjii guddaadha. Baay'ee. Waan seenuu sana si kana qabattee akkas ta'a jechuun salphaa miti. Amma salphaadha. Amma namni hundumaatu itti jedha. Amma ijoolleen kun si'a nama of beeku Oromummaatti saalfatanii yeroo sana namni sodaata akka ammaa miti hin baru. Sirbuu miti dubbachuun iyyuu sodaatamaa. Dubbachuun qaana unsii jedha. Nu akka maraatu iyyaa deemna. Booddee gurbaan kun nan baasa jedhee horii nama naggaadee tokkorraa birrii liqeeffatee mana muuziqaa immoo hin qabu. Akka itti jammarin sitti hima. Mana muuziqaa hin qabu. Mana muuziqaa immoo Nuuraddiin jedhan tokko. Ijoollee Finfinneeti. Nuuraddiin mana cinnoo tokko ture Sool Kuukuu dhageessanii beektu? Sool Kuukuu jedhama. Jedhee mana sana kennee fi horicharraa liqeeffatee horicha liqeeffatee Montaarboo saawundi siistemii kiraa fudhatee halkan tokkotti sirba 10 waraabne ta'ee hin beeku. Achumatti? Wannaan eegaa maaliif horiin hin jiru namni deeggaru hin jiru wannaan intini biraan qabdu si galeera hordii achitti waraabee manicha Sool Kuukuu jedhee moggaase. Kaaseeta koo irratti gadi ni jalqabe. Kanuma inni hojii jalqabe? Jalqabe eeyyee. Kaaseeta guyyaa tokkotti waraabamee dhume sanuu? Eeyyee. Achi booddee saampilii isaa erguutti kakkaa'anii gaafa saampiliin isaa ba'u namooti wannaa jedhan bakka dafaan ergaa jedhanii gaafa dhaga'an achi guyyaan raabsan ga'ee gaafa raabsanii Finfinnee guutuu keessatti bakka jiru hundumaatti aluma tokkoon biyya guute.
asitti sabbitoo asitti Achiis dabqaayaa biyya guute baay'ee jaallatamaa ture jechuun namni tun biyyaan bahin guyyaa 90 nama dabbaba fa wajjin naannoofnaa horii walis sassaabuudhaaf warra beelaaniif mootummaan organize godhe Ambootti jalqaba. Ana mootummaan nan beeku wantoonni kun nama keessa hundumaa galeera qotee bulaantuu nafi. Gaafa maqaa koo waamanii namni hin iyyaa maqaa wannaa intini isaa wannaa keessa miira addaati iyyuu kan achirra dhaabbadhee gaafan ilaalu an ililin harka rukutan sanatuun ta'e nan gaddan ture nama nan beeka wannaa san wannaan kun baay'ee intini ta'a ture akka kanaan gaafa wallagga deemnu immoo biboqqaatti caala Ilubbaabur gaafa deemnu akkas gaafa Jimma deemnu akkas booddee namichi inni nu fuudhee deeme suni liideriin sun mootummaa wajjin hojjeta warra isa ba'an jedhamu yeroo san. Booddee Jimmatti gaafa sun Addaaraasha Gibii Addaaraash jedhamu keessa achi namooti baay'een irratti wanna ta'anii baqqama sirbuudha. Jaalalumaaf. Yaa. Booddee na waame namichi hundumaa ilaalee amma kana akkasitti eeganii hin beeku akkasitti itti dabalata malee akka ta'a jedhanii na waamee qubaata sirba jaalalaa immoo qisqasaa gara biraa godhaa jirtanaan jedhe. Hin dhaga'u ture. Hin beeku afaan Oromoo. Lakkaan sirbuma jaalalaan sirban jedhee achi ol deebinee Harargee naannofnee Finfinneetti deebinee ana achumaa nan biyyaa bahe. Na akka kanatti kan yeroo sana wanti kun beekamu. Amma kan si dhibu yeroo sana akkasuma naannaan kaaseetiin afaan Oromoo akkasitti beekamu jechuuni wannaa guddaadha was big deal. Waan dinqiidha wanti baay'ee amma na ajaa'ibaa jiru kaasettii tokko sanuu guyyaa tokkotti kan waraabamee dhume sanuu mana raabsaa hin jirre achumatti gaafuma sana hundaa'eeni waan bahe hin fakkaatu garuu. Otoo sila waggaa tokko faarratti hojjennee mana raabsaa gaarii akka waraabame sagalee gaarii akka waraabame wannaan taana ta'a. Akkas hin fakkaatu addunyaa guutuu wal ga'e. Yeroo baay'ee amma eegan dhufee amma biyya wanti ijoolleen akkasii gaafa ittiin hundumtuu gaafa dubbatu baay'ee na dhiba akkas hin turre. Akkas egaa seenaa muuziqaa Oromoo keessatti nama ashaaraa guddaa qabudha. Dhugaa dubbachuudhaaf legendary artist seenaan Oromoo seenaan muuziqaa Oromoo yeroo hundumaa yeroo qabu keessumaa naannoo yuunivarsiitiitti fa'aa waa'een sirboota keessan durii kun gaafa ka'uu gaafa dubbatamu sirba sana caalaayyuu Abbitoo Kabbadaa as a unifying figure Oromoodhuma kana gidduuyyuu yeroo sana nama Oromoo tokkoomsuudhaaf deemaa ture. Ergaawwan isaa, sagaleen isaa, jechoonni isaa, loqonni isaa, istaayilii muuziqaa isaa keessumaa immoo wallistoota Harargee jiran kana wajjin Abdii Qopheefaa wajjin even mana adadar natti fakkaata mana isaanii hunda achi deemtee akka turte muuziqaan achiin Harargeen biyyoodhaan maal kuni waan Oromoo gara bahaa jiru kana gara lixaa jiru kana giddu galeessa jiru kana waan walitti qabudha. Yeroo sana garuu itti yaaddee tokkummaa Oromootiif hojjechuu qabna jettanii aartii Oromoo gidduutti guddifna jettanii waan yaaddan ture moo tartiibuma muuziqaan sin fudhateen gara sanatti deemta? Jaalala ani ga'amma waa'ee mataa kootiin dubbadhaa ana duwwaadha kan hojjetes jedhaa jiru gara kootii wanti nan amanaa ture. Iddoo dhumaatti amma gaafan Harargee deemu akka nama ijoollee adaadaa isaatii bira deemu dhugaa baay'een jaalladhan ture. Wajjin baadiyyaa fa'aa baaburarraa bu'ee yeroo tokko qotee bulaa bira kooraa jedhan tokko buleera. Baay'een jaalladhan ture. Harargee wajjin walitti dhufeenya cimaa qabda. Baay'een jaalladha. Yeroo sana gitaara fudhadhee Salaalee fa'aa keessa. Arsii Nagallee kan immoo bulchaa biyyaa kan ture. Makiinaa naa ergee qotee bulaa walitti qabee Arsii Nagallee kana keessa. Innaa akkas jireenyi koo akkas ture baay'een jaalladhan Oromoo. Inumaan inni baay'een kan jedhu gitaara kan bare akkas natti fakkaata ture anaanis. Abbitoo gitaara baree
Harargee wajjin walitti dhufeenya Alii Birraa fa'aa wajjin achitti wal baruun isaanii wajjin dandeettii gitaaraa fa'aa ergasii waan guddifatte qabda dhiibbaa qaba. Yenan jaalladha baay'een akkuma sitti himee baay'ee walitti deemnaa gitaara gaddoo tokkotti kanatti hin baritu utuma yeroo yerootti to'annoo gootuuf makee improovii gootaa of course staayilii isaan ittiin taphatan baay'een jaalladha. Baay'ee wajjin yeroo dabarsinaa baay'ee jaalala guddaan qaban ture. Baay'ee. Harargee irraa hiriyoonni kee yeroo sana wallistoota warri ture eenyu fa'aa turan? Eenyuleen sitti hima. Finfinnee keessa kan turan Shantam Shubbisaa fa'aa, Hiimee Yuusuf fa'aa, Ibrahim Hajii fa'aa, Alii fa'aa wajjin tunan. Alii Birraa? Eeyyee. Alii Shabboo fa'aa. Naa warra yeroo sana sirban wajjin hundumaa baay'een walitti deeman. Egaa jireenya sirbaa kana keessatti waggoota baay'eedhaaf biyya kana keessatti dabarsitee Oromiyaa bakka garaagaraa deemtee isteejii garaagaraa irratti hojjettee wallisaa turte. Eegasiiti carraan Ameerikaa deemuu akkamittiin argatte gara warra Ameerikaatu hin gahin? Carraa Ameerikaa deemuu kan hin argadhe kaaseetiin koo lafa afaan Oromoo dhagaan hundumaa biyya lafaa hundumaatti kan walii erganii namni kan ga'e. Afaan Oromoo qofatu hin ta'e warra afaan Amaariffaa dhagaanis iddoo hundumaa dhaggeeffachaa turan. Achi ga'ee nama kaaseetii koo sana argate tu Ameerikaa jira. Inni immoo biizinasmaaniidha. Na biizinasii qaba. Isaan dura jara tokkotu ture. Baay'ee sooressa miliyoonota turanii isaas Micheennaa Laakii jedhan. Hiiltan hoteelitti cidha qabu turanii. Cidha sana irratti hin sirbe Maamud fa'aa wajjin Rohaa Baandii wajjin. Achiin wal barre. Wal barree isaan seenaan isaa baay'ee jara gaariidha baay'ee. Isaan waggaa waggaatti Ameerikaa dhufu. Vakeeshinii. Booddee gaafa dhufanii abbaan qabeenyaa sun gurbaa sana dargiin hin ajjeesaa yoo ba'uu barbaade nan ergaaf waraqata jedhee itti hime. Booddee gaafa Ameerikaa dhufanii naa bilbilan suuqiitti. Carraan akkasii argameera isaan dura suuqii sii banna yoo naan jedhanii turan isaan. Argameera naan maqaa Ameerikaan dhaqan jedheen. Maal yeroo sana eegan populaarii ta'ees badaa kompartabni hin turre waan tokkotu ture. Sirbichee gabee maaliif jaallatame jedhu mogaaffii kan biraa fidee ture. Ani ba'uun barbaadan ture waraqaticha akka inni dhufeeni nan baan jedhee baay'ee jara gaariidha dhugaa inni irraan fedhu jira waaqayyo isaan eebbisu ammayyuu. Viizaa argachuun miti paaspoortii argachuun yeroo dargi looteriidha. Paaspoortiin iyyuu? Paaspoortiin argattu turte. Malee waa'ee viizaa miti? Paaspoortii chooriidhaan naa fixanii paaspoortii diimaadha ammayyuu qaba kaa'eera seenaadhaaf. Paaspoorticharraa naa fixanii harkatti naa kennan. Kan si dhibu maqaan paaspoortichaa gaafa ispeelingii onnoo godhanii Abitoo Kabbadee Fufaa ture miti. Abitoo Kabbadee Tufaa jedhaniiti kan kataban. Amma paaspoortiin kanarra ga'e Fufaa miti Tufaadha booddee amma kana sirreessaa jedhee dhabuuyyuu hin danda'amu. Tufaanis sanuu. Fufaanis afaan Oromooti. Tokkuma jedheeni amma paaspoortiin koo Ameerikaan amma kan na beeku Tufaadhaan. Tufaadhaan. Abbaan koo Kabbadee Fufaati. Warri beekii amma hunda natti kolfu. Akka kanatti biyyaa ba'ee eegan biyyaa ba'ee dhaqee sirbuma sana itti fufe. Naayit kilabiin sirban ture waggaa tokko walakkaan sirbe achitti galgala. Abagaaziif Heenook baay'ee beekamoo lafa Asteeritti sirbutu ture.
amma gooftaan na tuqutti dhugaa dubbachuuf akkasin jedheen dheengadda Amaariffaan tun lallabu kana dubbadheera. Haadhi manaa Hawaaree Daani'el tunaa kadhatu viizinii argitee ati otoo kana dhaabdee gooftaatti jireenya kee guutuu laattee nama wangeelaa guddaa taateen si argaa naan jette. Mul'ata argite akkasin jedheen obboleetti Haannaa jedhee sirbi dhiiga koo keessa jira dhiisuu hin danda'uun jedhee. Inni kan immoo dhuguman jedhe. An sirba horiif midhaganii jaalladhe. Yeroo dur sirbaa ture horii ilaalee miti kan hin sirbu. Horiinis hin jiru miti reebara sana. Horiinis hin jiru kaaseetichis iyyuu hin gurguramu malee kaaseetiin afaan Oromoo gabaa irratti baay'ee ittiin miti dhugaa dubbachuudha. Yeroon Ameerikaa deeme mucaan adaadaa kootii haati manaasaa gooftaa beektii akkuma hin deemeen torba lamatti waldaa na geessite. Waldaa yeroo dana ture nan dhaqan ture maqaan Yesuusii fa'aa haaloo fa'aa darbee nan deeman garuu. Gitaarris waldaatti waan barameef. Isa jireenya jijjiiramaa tun ta'een akkuma jira miti. Achi galgala sanbata guddaa nan sirbaa. Sanbaduraadhaaf jimaata nan sirbaa. Sanbata guddaa immoo waldaan dhaqa. Akkana waggaa tokkoof walakkaan hojjedhe. Waldaas dhaqaa sirbaas. Inni akkanan dubbachuu barbaada argitee gooftaa Yesuus yoo si tuqe lammata deebite akka durii ta'uu hin dandeessu. Utuu wanni sanaan jiru waggaa tokkoof walakkaa eegan sirbee booddee na yaadda gooftaa qophaa kun jiraadhan ture. Booddee gaafa gooftaan na tuqu jireenya koota akka jijjiirame. Jechuun akka namatti himtu akka sila sitti hime dhiiga koo keessa jira see wannu jedhu akka inni dhiigaaf sirba gargar baasee hin beeku. Waggaa 30 caalaa wallaansoo baay'ee jira jireenya namaa keessa biyya ormaatti ispeeshali. Guyyaa tokkitti Yesuus irraa ija fuudhee booddee itti ilaalee hin beeku. Jedhamni abdii kutachuu dandeessaa lola adda addaa keessa darbuu dandeessaa. Guyyaa tokkitti keessa qootuqe gooftaan waan anan dur beeku hundumaarraa akkasin irraa galagale. Jalalli Waaqayyoo itti dabalaa gaafan kana jedhu akkuma dur jaalladhu caalaan jaalladhu Oromoo ammammoo maaliif jalalli Waaqayyoo gaafa si keessatti gannamu Roomee 5 irraa jalalli Waaqayyoo hafuura qulqulluun keessatti ganname miti Oromoo miti warra gara sanyii hundumaa jaallatte. Anam afaan meeqaanan faarfadhe fakkaate. Afaan Oromoo, Amaariffa, afaan Tigree, afaan Guraagee, afaan Hadiyyaa, afaan Arabaa, afaan Suwaahilii, afaan Walaayittaa. Waaqayyoon adabili jedhaan jira. Afaan sadii nan tajaajila afaan Oromoo, Amaariffa, afaan Ingiliziitiin. Jaalala sitti naqa, si geeddara. An nama biraati, I am telling you. Inna waanan jibbuun qabuun. Jaalala san dur qabuun caalaan jaalladha mun Oromoo. Sanyii hundumaa nama hundumaan jaalladha. Kanaaf ammaan ijoollee kana gaafa argu gooftaan duratti hin dubbadha akka ijoollee akka hawwiifa akkasitti kan ilaalu. Ijoollee warra young generation kana ba'aa baay'een qaba gorsuudhaaf akka isaan nama ta'an akka sammuu isaanii bal'isee yaadu big picture biyya lafaa akka qabaatan nama gurguddaan akka isaan keessa ba'uun kadhadha. Kanan isinii hawwa isinis kanan hawwa yaa kanaafi akkas na geeddare gooftaan kanaaf bakka waa'ee gooftaa kanadha. An jireenyi koo ijoollummaa koos ta'ee dargaggummaa koo miserabilitti hin dabarse. Dhugaan dubbadha. Jireenya hin taane keessan ture baay'ee bakka natti tolee hin jiraanne. Maal fa'aa ture akka namni irraa barachuu danda'utti? Jechuun inni tokkoffaa nagaa keessaa yoo qabu birrii biliyoonii meeqa yoo qabaatte nagaa keessaa yoo hin qabaanne namni miserabiliin nama sana caala hin jiru. Sigaleera namni tokko mana kifli balbala ruumii 30 qabu qabaachuu danda'a. Yoo nagaa hin qabaanne rafee hin bulu namichi sun. Sigaleera inni immoo Yesuus hin qabu. Appartimentii keessa cabduu keessa jiraate gaafa mataan isaa tiraasiitti buukurruufuutti ka'a.
kusoo kannaan galle jireenya jechuun maal miti kanaafi namni Yesuus Kiristoosiin gaafa argatu keessa isaa boqota rakkinni namaa keessa gaafa Addaamii fi cubbuu hojjetan namaaf waaqatu gargar ba'e karaa Yesuus gaafa dhufanii waaqatti araaramanii isa sanatu keessa isaaniitu deebisee waaqa wajjin konneektidii ta'a. Kanaafi rakkina mul'atu duwwaatu hin ta'in sammuun kee lapheen kee kan boqotu maal jedhu gooftaan Yesuus Kiristoos isin warri dadhabdan gara koo kottaa boqonnaan isinii kennaa jedhe. Boqonnaa sanan qaba. Garuu araada faa wanni amma muuziqaa kana keessa araadni tokko faa jirti. Waan kana faa ijoollummaatti yeroo dargaggummaa yeroo gara sirbaa kana keessa turte. Jimaa qaamuu, dhuguu, xuuxuu wajjin jira malee. Hundumti isaa jira. Hundumti isaa jira malee. Amma Ameerikaas yeroo deemtu. Waaqayyoon karaa Yesuus Kiristoos gaafa dhufu hundumaa isa keessaa baasee isatu nagaatu gala. Egaa warri kilabii faa warri sin hojjechiisaa ture biizinasiidha isaaniif amma namni cimaan tokko namni Abbitoo Kabbada jedhamu wallisaan cimaan tokko lakkiyaan kana booddeen sirbuu jedhee gaafa inni manatti galu ittiin tolu maallaqa isaanii sin dhabu nama cimaa tokko dhabaa jiru akka ati gara sirbaa kana keessatti haftuuf dhiibbaa sirratti hin goone? Namis baay'ee kan namni na gorsan jiru gaafa nan sirba madirakii irraa bu'ee gaafa sanbata duraa gaas isteeshiniin galan kaasharii dimooshini achi gadi baate kaasharii namni tokko achitti gaafa si argan maal taate si jedhee namni baay'een waanuma nani sammuun si naannee kan itti fakkaate iyyuu jiru. Ani garuu waan naagaleen waan hin citee sitti hafee wanatu beeka kanaaf hin jedhe. Kee waan keessaati wanti Yesuus. I'm telling you. Kanaaf faarfannaan waan hin citee sitti hafee fi anatu beeka jedheen faarfadhe. Faarfannaa sana dhageenyume gitaara xiqqoo. Okay. Akka Adebuna mafte inda gadumani isantina gote isan sirradaka atna bokochite ardas galatu boris galatu farfada ardas galatu boris galatu yawa galatu boris galatu ardas galatu. Hallelujah. Ulfaadhu Yesuus. Wow. Sagaleen akkuma duriitti jira. Lallabaan oolee ganama sagaleen koo
Garuu akkuma duriitti faarfataan olee gamtii ta'eera. Amma daawwattoonni keenyas warri nu daawwachaa jiranii sagaleedhuma durii gama wallisaa sanaan beekan sana orijinaaluma isaa dhaga'aa jiru. Sagaleen namaa akkamittiin akkasittiin turuu danda'a? Dullumnis yoo jiraate jedhee. Har'a lallabaan ture ganama faarfadhaa kadhataa sagaleen kun baay'intinii ta'eera. Garuu sagalichi ammayyuu sagalee bareedaadha. Ulfinni Waaqayyoo toludha. Baay'ee nama gammachiisa. Faarfannaan kun wanti baay'ee nama ajaa'ibu dhiyeenya kana pilaatfoormii sooshaal miidiyaa tiiktookii jedhamu kanaani waan ancitee sitti hafeefiin kuni baay'ee vaayiraal ba'e. Garmalee namni hedduun ittiin faarfataa ittiin ergaasaa dabarfachaa ture. Argitaniittu? Ameerikaa taa'ee natti himu turan. Dhagayeera. Faarfannaan kun erga ba'ee waggaa 20 dura. Yoo xiqqaate. Waggaa 20 waggaa 16 akkas ta'a. Akkamittiin yeroo ammaa kana irra deebi'ee akka kanatti vaayiraal ta'uu danda'e jettanii yaaddu? Egaa Waaqayyo waan dubbachuutti jiru waan dubbachuu barbaade. Erga gara amantaa Pirootestaantiitti dhuftanii booda gara faarfachuutti yeroo sana seentan immoo yeroo sanitti fudhateera. Akkuma sanaan ji'a sirba dhaabee ji'a 8 ji'a 9 akkas dafanii jalqaban yeroo baay'ee akka warri amma jireenya kakuu keessaa ba'anii akka isaan dafanii jalqaban hin gorsu. Ta'anii baranii sagalee Waaqayyootiin guutamanii bilchaatanii wanni jedhanii wanna jedha maaliif intini baay'ee qaba. An garuu akkuma sanattiin jalqabee Waaqayyo dafee balbala naabanii isa booddee Ameerikaa keessa naanna'ee tajaajiluun jalqabee utuun turin full time hin bayan faarfannaa mataa isaatiin. Asirratti waan tokkoon dubbadha waa'ee nama sirbanii let me say this sirbitoota nan jaalladha. Siigaleera nan kadhadhaafis warra sirban beekaman illee afeereera waldaatti konsertii qopheesse argamaniiru. Akka gooftaa argatanii jireenya bara baraa nan argatan nan kadhadhaafi. Wanti baay'ee nama dinqisiisu eega Paastar Abbitoo gara amantaa Pirootestaantiitti dhufe wallistoonni kan biraa muraasnis faana kee hordofanii dhufaa jiru. Amma Abbabaa Bishuufaa, Daagim Mokonninfaa, amma immoo Ilfinash Qannoofaa jiru. Warra kanaafoo waan fakkeenya si godhatan sitti fakkaatamoo ofuma isaaniitiin daandii isaanii hordofaniiti? Ani nan kadhadhaa akka Waaqayyo jedhamu hundumaa warra sirban akka banuufi. Waaqayyo karaa qaba karaa mataa isaatii karaa fedheen dhaqee jireenya isaanii tuqee ofitti waameera ulfinni Waaqayyoof ta'u. Yeroo isaaniitti Waaqayyotu godhe nutu godhe jedhee wanti garuu nan kadhadhu hundumaatti warra sirbaniif. Warra afaan Oromoo sirban duwwaatu hin ta'in warra Amaariffaa sirban hundumaatiif nan kadhadha. Egaa gama amma faarfannaadhaan gaafa ilaallu faarfannaan ergaan isaa waan hafuuraa yookaan spiritual waan ta'e of keessaa qaba. Sirbi ammoo waan spiritual hin taane wayii of keessaa qaba. Keessumaa amma namoonni baay'een immoo sirba paastar ittiin beekamtanii waa'ee haadhaati. Amma waa'ee haadhaan kuni gaafa laalamu akka cubbuutti yookiin akka dogoggoraa wayiitti ilaalamaa laata waan jedhan. Namni kanan duras na gaafataniiru akkamitti ilaala sitti fakkaate. Ani sagaleen koo qooqiqoo waan qabu hundumtu Waaqayyoon faarsa Yesuusiin faarsa malee waan biraatiif ta'uu hin danda'u. Akkasii kan ittiin wanna jedhu kan itti ilaalu kanaafi gara Waaqayyo gara gooftaa gaafa dhuftu isa wannoo laatta argite kun wanna nama baay'eetu ittiin wannoo jedha kun cubbuu miti kun cubbuu miti jedha. Waaqayyoof gaafa faarfattu qulqullummaa Waaqayyoo gara nagaatti gara qulqullummaa Waaqayyootti gara gaarii ta'utti si geessa. Gaafa immoo sirba keessa jirtu sirbi immoo gaafa wannaa gara biraatti kan si kakaasu si galeera. Kanaafi wannaarraa sirbuun
sirrii miti jedheen amana. Kan jettutti. Yeroo baay'ee warreen sirbituu turanii sirba keessa wallisummaadhaan turan yeroo baay'ee erga gara amantaa jijjiirratanii booddee yeroo namni sirba isaanii sirbu yeroo namni sirba isaaniitti fayyadamu waan akkasii godhu hin aaruu ba'anii faa dubbatu maaliif akkas gootan jedhu ayyama koo miti jedhu lammata sirba koon sirbiinaafaa jedhu waan akkasii yoo isin irratti mul'atee beekama. An eegan darbadhe galagalee yoo ilaalle an Yesuus malee waan ilaaluun qaba. Sun waan hangatee jibbee dhufeedha. Si galeera. Kanaaf dhimma isaarraan waan tokkoyyuu amma abaluu kana inni kun akkasitti sirbe inni kun sana an jaras hin beeku waan abbaan qabne argatanii walirraa bula. Kana no claim. Claimii gochuun hin jiru. Hin jiru. Yeroo amma sirbii keessan faa kanaan dura sirbitan faa tarii bakka wayiitti faa banamee faa. Hankooti laata waan kun waan akkasii miira akkasii yoo jira immoo tootaalii dagattaniittu. Kan si dhibu gaaffii gaariidha. Ani baay'ee sirbeera sirba gara biraa kan waraabame kaasiitti natti hin baane. Dhiyoo kana utuu yuutuubii wannoo godhu waa'ee bareedduu Jimmaa jedhu tokko dhaga'e. Yooman sirbe dhugaan sitti himaa ani wanoota yooman sirbe yaa warra xaafii gamaa gadi hin baasinaa jennaan gabbaaftanii daddaraaree kaakuloofsa jedhuna yooman sirbe jedheen mataan koontilii jedhee siin jechuu kooti. Anamma yeroo kana warra sirban kondeemni godhaa hin jiru. Waaqayyo ija isaanii habanu. Waan ife isaanii fa'ifu. Gara jireenya kanaatti akka dhufaniin kadhadhaafi. Waan jireenya bara baraati kun. Anamma kana gooftaa duratti hin dubbadha. Gara amantii koo kottaa kan koo caalaa jedhaa miti kan hin dubbadhu. Malee isaanii waan tokko waan booddee sirbitoota wajjin lolan qabu jechaa jiru paaster. Baay'ee jaalladha. Kan biraan egaa sirbii amma gaafa yuutuubii kana seennu abbita'u kabbada jedhamee gaafa galu waa lamatu namaa dhufa. Naannee yoo paaster sirba isaanii yuutuubii irra kaa'uu dhiisanis akkuma sila jedhame waan gatamees ta'uu danda'a. Namni baay'een yuutuubii irratti fe'atee jira sirboota durii sana. Amma immoo faarfannaawwan jiru lallabni sin lallabdan hedduun isaa jiru. Paaster yuutuubii mataa keessanii kan ittiin faarfannoota keessan nama biraan geessan qabdu carraa kanaan namnis. yuutuubii maqaa kootii Abtoo Kabbada jedha. Maqaa kootiin hin bane. Feesbuukiinis maqaa kootiin baname. Yeroo tokko maqaa kootiin namni gara biraan bane annaawunsii godheera namchi jedhee. Garuu maqaa kootiin kan baname ergaan koo suntiin lallabees wanti nan faarfadhees achirra jira. Karaa saniitiin amma gaafan Ameerikaatti deebi'u nan guddisa. Irratti hin hojjennu dhugaa dubbachuudhaaf. Yuutuubiin keessan gaafa laalu sabiskiripshinii gara 4,000 wayii koofa qaba. Garuu kanaa ol irratti hojjechuun ta'uutu irra ture dhugaa. Dijitaalis gaariitti deemuutti irra jiraataa jedheen. Irratti hin hojjedha. Amana. Egaa gama faarfannaadhaan faarfannaa waggoottan 10 wayii kana keessa faarfannaadhaan turtanii waggoottan 30 kana guutuudhaan. Eega kaasitti ba'ees immoo. Kaasetta afaan Amaariffaatiinis baaftaniitu miti baas? Kaasetta afaan Oromoo tokkoon qaba. Afaan Amaariffa, afaan Oromoo, afaan Tigree, afaan Guraagee. Immoo kaasetta tokko qaba. Yuutuubii irras jira. Yuutuubii irras warri jiru akkasuma. Eegas yoo faarfannaa waan gara dhiisuu fi gara lallabaa gara paastarummaatti ceetan immoo maaliif albamni biraa dhufuu hin dandeenye? Yeroo paastarii taatu gaafa baay'ee qabdaa. Amma garuu biyyatti deebi'ee faarfannaa gara biraa baasuudhaaf pilaanii godhaan jira afaan Oromooti. Okay, kanaaf istuudiyoo hawaan seentan jiraare? Ganaa irratti hojjetaan jira nan baasa. Egaa jireenyi paastar Abbita'u isteejii wajjin wal qabata. Erga gaafa jalqabeetti hamma guyyaa. Erga gaafa Dambidoollootti mana barumsaatti isteejii irratti jalqabe amma yoonaas beegiitti isteejii irratti jalqabe amma guyyaa irratti isteejii irra jirtu. Jireenyi isteejii jireenyi maayikii fi isteejiin wal biraa dhabamanii hin beekan. Gara fuulduraatti tarii otoo paastar Abbita'u kanan hojjenne ta'e gama isteejiitti hin dhufne ta'e waan biraa waan ta'uu danda'u. Taalentii addaan keessatti argaa of keessatti faa jettanii yaaddan jira ture?
hundumti koo xilummaa jalqabee diraamaas nan hojjedhan ture garuu gara sirbaatti caallaan isa dhiiseen as keessa gala malee steejuma wajjin waan ilaala wannaan koo kanaaf sun uumama koo sana ala waan jiraachuu dandeessa uumama kooti egaa gara biyyatti amma waggaa 16 booddeedha yeroo jalqabaatiif gara biyya Itoophiyaatti kan deebitanii dhuftan yeroo Itoophiyaa si'a arfaffaa dhufuu kooti amma garuu waggaa 16 booddeedha kan hin dhufe isa miilaa isa alanaa kana waggaa 16 guutuu gara Itoophiyaa dhuftanii hin beektan waggaa 16 booddee gaafa deebitanii dhuftan waggaan 16 baay'eedha amma wagguma 6 durayyuu wanti baay'een jijjiirameera biyya kana gaafa dhuftanii akkatti biyyi jijjiiramtee argitan kana maal jijjiirama sirrii argitan jira wayii jira baay'een dinqisiifadhe picture kaasee man picture video kaasee ijoollee kootiif hin ergan ture baay'een dinqisiifadhe baay'ee geeddarama kan jennan yeroon biyyaa ba'e yeroo dargii kan hin ba'e karaan san na yaadadha yeroo makiinaan illee waan beenziniin hin jirre taag nambariin inni tokko hin boqota sanbata tokko inni dhaabbatee inni ammoo oof makiinaan iyyuu hin jiru miti bara sana hin jiru inni caccabaa voolsii fa'aa maaloof waan akkasii malee baay'ee bakka rakkina kan hin jenne ture amma garuu dhuguma utuu ittiin dabaleen hin dubbadha eeggadda kanama wajjin dubbadha Ameerikaadhaan Ameerikaa dhufeen jedhe dhugaa dubbachuu Ameerikaa dhufe baay'ee geeddarame amma hoteelliin ambulu mataansaa qulqullinni isaa hoteela Ameerikaa tokko caala dhugaa dubbachuuf kana baay'een dinqisiifadhe karaansaa manni ijaarame akka hoteela keessa akka namooti si keessumsiisan waan hundumtu natti geeddarame haaraa natti ta'e kanaafi kun baay'ee geeddarama guddaadha kan hin arge. Duri ganda kam jiraachaa turtan Finfinnee kana keessa? Ani jalqabaan dhufe Gullallee isa booddee Piyaassaa bakka achumaan dandeenye. Piyaassaa ammaa fa'aa argitanii? Geeddarame malee hin jiru wannaa duri lafa hin jiru iyyuu hin beeku. Kun eessa ture hin jedhama malee dhugaa dubbachuudha. Kana tuutu hin dabalin baay'een dinqisiifadha. Iddoo baay'ee kaaseera. Gaafa naqu itti agarsiisa warra waadeenyoota kootti. Garaagarummaan amma yeroon dhufu lammas ijoollee koo fideen dhufu. Ijoollee meeqa lama qabdu? Dhiira lamaaf durba tokko. Ijoollee sadii? Umriin isaanii meeqa gaggaaniiru? Inni guddaan guddaadha. Warri kaan immoo ijoollee xixinnoon waggaa 24 fi waggaa 22. Hin baratu? Fixanii hojii qabu. Hundumtuu? Yuunivarsiitii fixanii. hojii qabatanii gooftaan immoo hin jaallatu. Isaan toora abbaa isaanii kana kan hordofan jiru? Worshipii keessa jiru. Hin faarfatu jechuudha. Hin faarfatu akkan Ingiliffaa. Fuulduratti tarii ijoollee wajjin faarfannaa? Gara fuulduraatti hin beeku. Malee hin faarfatu lamaanuu hawwiidhaaf jaashaan hin faarfatu. Baay'een tiniidha. Dabalee waanan ammas dabalu ijoollee warra dargaggoo sammuu keessan bal'isa guddaa yaada asumatti of limitiin godhina waaqayyo kana isin keessaa kaa'u. Garaagarummaan amma akkaataan itti faarfattan akkaataan yeroo manni muuziqaa achitti argamu stuudiyoon achitti argamu xiqqoo rakkisaadha. Asitti amma sadarkaan faarfattoota biyya keessaa wajjin walitti dhufeenya tajaajiltoota biyya keessaa wajjin walitti dhufeenya gochaa turtan yeroo Ameerikaa turtan? Dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee wannan goone. Yeroo dhufanii nu bira tajaajilan achumatti wal argina. Inni dhufu waldaa keenya waldaa Sadiisi International Ethiopian Evangelical Church jedhama. Tajaajiltoota baay'eetu dhufa. Waldichi guddaadha. Washington DC jiraattu? Washington DC jiraannu. Duruma sadaqxanis achumatti? Achumattan sirbee achumattan paasterii ta'e achuman jiraadha ammas. Washington DC egaa namni biyya Itoophiyaa baay'een kan keessa jiraatu jedhan. Akka nama biyya biraatti iyyuu caalaan of lakkaa'uun hamma dadhabamutti jedhu. Akkas jedhee dubbatamu yoo hattiffattee karaarra siyaamaaru siin jedhu jedha. Namoota karaarra baay'eedha. Mana kan jedhamu manni nyaataa. Waan hundumtu biizinasii akkuma danaa qabu. Egaa Paaster turtii baay'ee bareedaa goone baay'ee namatti tolaa seenaa duriis kaastanii nutti himaa turtanii
dhaloota amma nu laaluu fi dhaloota dursi hin beekuu fi dhaloota ammas hin beekuuf ergaa keessan isa dhumaa yoo qabaattan akka dabarsite. Ergaa qaba malee. Waanan argee waan jireenya kootti dhandhamen isinitti himaa waanan ofii kootti argan isinii hawwa. Gooftaa Yesuus Kiristoosiin fayyisaa lubbuu keessanii godhaatii fudhadhaa. Dhaamsi nan dhaabu saba koo hundumaatiif kanadha. Saba keenya duwwaatu hin ta'e saba hundumaatiif. Yesuus Kiristoos karaadhas dhugaadhas jireenyas gara isaa kottaan isiniin jedha. Ijoollee warri dargaggoon immoo barumsatti jabaadhaa. Baradhaa. Barumsa irratti fookasii godhaa. Sammuu keessanii bal'isaati yaada. Biyya lafaa yaada. Don't limit yourself. Namuma amma yaadu ga'a. Kanatti waan amanaa guddaa yaada. Waan guddaa guddisaa yaada. Fedha laphee keessanii waaqayyo isinii kenna. Yeroo sana biyyaaf eebba taatu. Saba keessaniif eebba taatu. Biyya lafaatiif eebba taatu. Sila Yoosefiin haasa'een ture. Yoosef biyya ormaatti kan inni eebbifamee saba isaatiif eebba ta'e. Waaqayyo eebba sinaa godhu. Eebba ta'uudhaaf yaala. Lapheen keessan wal jaalladha. Wajjin hojjechuun inni tokko gaafa isa tokkoof darbu gammada adarbuufi. Waan hin jiraadhuun isinitti hima nan gammada akkas lapheen koo. Na wal jaalladha harka wal qabadha. Wal hin nyaatina. Na harka wal qabatee deemtan waaqayyo waan guddaa qaba. Waan inni isinii kennu kanan akka abbaa. Warra gugurdaas warra umrii kootii hundumaatiifis kanan isinii kenna. Kanan ergaa nan qabu. Eebbifama. Thank you. Zaman gabiyaatiin waan barbaadan bitadhaa yeroo fi humna qusadhaa zaman gabiyaa bakka bitta ammayyaa Itoophiyaa. Ilillii Grand Real Estate manneen hunduu ragaa abbaa qabiyyummaa addatti waan qabaniif ammuma bitadhaa abbaa manaa ta'a. Odeeffannoo dabalataaf haloo nuun jedhaa. Ilillii Grand Real Estate. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya turtii baay'ee bareedaa akkasumas immoo waan hedduu irraa barattanii fi waan hedduu irraa dhageessan nama yeroo dheeraadhaaf immoo miidiyaa irrattis argitanii hin beekne isin jalaa fagaatanii turan Paaster Abbitoo Kabbadaa amma Wallasaa Abbitoo Kabbadaa durii kan guyyaa har'aa keessummaa godhannee isiniif dhiyeessine asirratti kan goolabamu ta'a hanga xumura qophii keenyatti nu waliin waan turtaniif galatoomaa ulfaadhaa isiniin jechuu barbaanna. Egaan torban kana keessummaa keenya waliin turtii nuti taasifne asirratti kan xumurru yoo ta'u ispoonsaroonni sagantaa keenya Ilillii Grand Real Estate fi Itiyoo Telekom galatoomaa ulfaadhaa jechuu ni barbaanna. Guyyaa har'aas immoo sagantaan kun akka kanatti isin biraan geessisuudhaaf sagantaa kana waraabuudhaan qindeessuudhaan kan isin waliin turan qindeessituun sagantaa keenyaa Antikoo Isaayyaas akkasumas kaameraadhaan abdii jireenyaa fi waajjira damaraa turanii hunduma keessan galatooma ulfaadhaa isiniin jechuun barbaada. Torban keessummaa kan biraa qabannee isiniif dhiyaachuudhaaf waadaa isiniif seenna. Torban nama torbaniin waa taasisu hangasittuu